akkuma argaa jirtan chaanaalee kiyya jechuudha gurgureetan jira. Gurguraa osoo hin ta'in already gurgureetan jira. Micoon maqaan ishii Boontuu jedhamtu akka jechuudha. Chaanaa itti meetan jira garuu akka nama ani qalbiin isheetti. Boontiidhaa yuutuubiin kana jalqabee kan Boontuu yuutuubiitti qayyarameera jechuu barbaada. Silumaa akkatti maal jira? Yoomii akkatti qayyaramu yeroo jaarra waliin himaa qoy naan isaa turtee. Eegatti maara? Gochuun qabatee jira. Amma miidiyaa beekatif na dhiyeessite garuu ta'uu qabu. Akka kiyya waan akka gootee waan ati goote sirrii miti. Biriin baduu biriidha jettee akkana gootamoo akkam jechuun yeroodhaaf biriin. Bakka namuufi bakka ani sababni isaatti jechuudha. Ani viidiyoo halkanii guyyaa akkatti hojjechaatu namni keenya subscribe nan godhu dhugaa asitti jechuudha. Maal faayidaa yoo amma isaan amma miidiyaa akka jechuun amma anaafsi asirratti ololuu qabna. Haga arra waan baay'ee irratti hojjennirra chaanaalii irratti waan baay'ee hojii chaanaalii kana irratti waan baay'ee laayifii baay'ee qabna qo'ishii ati garuu maal yaadde akkamitti naan jechuun amma jettas irraan daawunloodii godhee bakka teessisa miimooriidhaan bakka. Maalatti gannee miimooriidhaan akka. Bakka namni keenya jechuun viidiyoo gadhiisetu yoo naan laalle yoo ani uumaa bu'aa irraan arganne ani halkanii guyyaa jechuudha hojii kiyya dhiisetu jechuudha kan lafu maal faayidaa tokko nuun arganne jedhu bakka nagaa jiru. Ifa mana godhaa jechuun beekatiif akkanatti na aarsaa irratti fakkaata jechuun keessi kiyya homaa waan takka illee naaf fudhatamu dideera ta'ullee garuu kabajamtoota hordoftoota diidaatti yoo akkam jirtan nagaa keessanii nu nagaa galata rabbii nageenya keenya nagaa ta'eet garuu anaaf didaan walitti anyuchaa jira walitti bu'aa jirranna wanni kun Tanaan meetan jira qoy hordoftoota keenya kabajamtoota keenya dhiifama wajjin. Ati namiin akkamitti akkana gootu? Qoy taale nagaan jirtanii fayyaa jirtanii waaqaf galannaa firootawwan kiyyaa baay'een isin jaalladha. Egaa haga ammaatti waggaa lama waggaa sadii muduu jechuudha waliin taa'anii isin bohaarse isin kofalchiise isin taphachiise ammaan booda addaan bahuun keenya ta'uu qabeedheetan jechuudha. Sababni isaatis jechuudha akkuma argaa jirtan chaanaalee kiyya jechuudha gurgureetan jira. Gurguraa osoo hin ta'in already gurgureetan jira. Micoon maqaan ishii Boontuu jedhamtu akka jechuudha. Chaanaa itti meetan jira garuu akka nama ani qalbiin isheetti. Samuun qalaa jechuun miidiyaatti saasaatti garuu ta'ullee ani keessa siruma fudhachaa hin jirre immoo hin gurguriinsi jedheera. Bakka qarshii kuma tokko. Soota jennee hin guddannaa. Bakka maaltu muddeere? Ani baay'ee nufe bakka nufeetan jira bakka ani yoo halkanii guyyaa viidiyoo nan hojjedhaa nan kofalchiisaa nan taphachiisaa namni keenya yoo na bira hin dhaabbanne yoo subscribe naan goone jechuudha. Asitti faayidaan kee maal? Eeyyaan sirriidha aartii Oromoo guddisinaan jechaa jira sirriidha aartii Oromoo man guddisa uummanni Oromoo yoo na bira hin dhaabbanne ani faayidaan kee maalidha asatti? Yoo barbaade yaa kun yoo barbaade qoon namni dureetti wanni midhaan. Akkaawuntii irratti ganzabna amma 120 akkaawuntii irratti na galchitee jirti. Qoy yoo barbaade. Waan na dhibuun jiru bakka yaada keetti humaan waa jechuun keessi koo baay'ee naaf. Yoo barbaade malee bilbiliif bakka bilbilteef isaanii aanaa osoo hin ta'in isaanii jedhii. Dhaggeeffadhaa waa ta'uudhaaf qoy. Kenapa? Kuma dhibbaan gurguree jettamoo? Kuma dhibba tokkoof 20. Mee maal si goote amma kumni dhibbaaf 20? Hojiin ittiin hojjedha. Hojiin ittiin hojjedha yoo barbaadde qoo namni bira. Heeloo qoy. Heeloo. Heeloo jira. Dhiifam heeloo Boontuu. Heeloo. Jirta Itaaleen be amanu Itaaleen natti artee jirti beektaa amma miidiyaa irra jira andoo hordoftoota kiyyaaf jechuudha isa dhuma viidiyoo gadhiisee akka beekan jechuudha chaanaala gurguruu kiyya akka beekan viidiyoo irratti miidiyaa irratti nama kinoo wanni hojjechaa jira viidiyoo hojjechaa jira waan ta'eef Itaaleen illee jechuudha haga ammaatti dhugaa isheetti fakkaanne isheenis akka dhageechu birri meeqa illee yoo barbaadde miidiyaa illee akka dhabu birri meeqa illee akka bitte kana hundaa'u qoo isheen si dhagaa jirti viidiyoo riikardii gochaa kan jira waan ta'eef hordoftoonni kiyya illee si dhagaa jira. Dhaggeeffachaa jira Boontuu. Kuma dhibba tokko
waan ibsite. Koi ana osonat ana waliin jechuun dira qofatu YouTube kana hojjetamu akkamitti isa kophaa waliin dubbattee bittaati akkam jechuun akkamitti akkana godhu dandeessi. In dhaga'amu chaa'annu biraatiin bilbiliif mee maal jechuun yannoon qabdu waa Koi. Jechuun osoo ana waliin mari'atiin akkamitti isa kophaa waliin dubbattee bitta. Abbaan mana afaan manaa fidee kiinatti waliin haasa'e akka fedhee biyyoonni waraabratti dhageeni achumaraan nu barbaadan jira achumaraan itti fedhe. Eshi hordoftoota kiyyaaf wanna hordoftoonni kiyya jechuudha karaa kee akka dhufan jechuudha. Ammaan booda Diidaa TV kan ta'e jechuudha. Boontuu TV akka ta'u jechuudha yaada jiru itti hundaa jechuudha si dhagaa jiran. Diidaa TV narraa jalqabee hin jiru Boontuu itti qayyarameera. Diidaa TV kanarraa jalqabee kan Boontuu itti qayyarameera jechuu barbaada silumaa akkatti maal jira yoomii akkatti qayyaramu yeroo jaarra waliin ismaa qoy naan isaa turtee arraa kuma carrashaati laafu yeroo dhumaatti kunis. Eshi bakka Boontuu galatoomii horii bulii baay'ee si kabajna eshi bakka. Ciao bakka eshi. Eshi galatooma natti gurguruu keessi guddaa galatoomii hordoftoota keessatti immoo ibsi kasaan gara qawwee sanii. Eshi bakka ittanuma eshi. Ciao. Egaa akkuma dhageessaa jirta akkuma dhageessanii wanti jiru jechuudha qaxaleewwan kiyya. Kun hunduu ani normaalii viidiyoo guyyaa guyyaadhaan uma beektan jechuudha nan hojjedha. Bu'a qabeessa yoo ittiin ta'an hin beektanii dhugumaa yaada adda addaa koomentiidhaan isin hunduu akka barreessitan jechuudha. Nan beekaa isin hunduu akka na jaalattan Oromoo kiyya akka isin hunduu waan akka na jaalatan nan beeka. Taalam illee akka jaalatan. Minaalbaata taalam jechuudha miidiyaa ishee qabdi. Miidiyaa ishee irratti karaa nama 2,300 kana qabdi. Karaa ishee dhaquu hin dandeessanii ammaan booda jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha koomentii keessan jechuudha karaa jalatti barreessatii torban tokko akkanaan booda boontuudha kennuu nan danda'a. Wanta sirraa'u jechuudha. Isa kana akkanatti hartan akkanatti dallantan kana hundaa nan beeka jechuudha. Garuu dhiifama guddaa jechuudha nan rakkadhee yoo guddinni hin jiraanne yoo sabskraayibii naan goone ani jechuudha homaa gochuu hin danda'u. Koomentii jalatti wanta naan jettan yoo jiraattan naa barreessaa taadamti maal jetta yaada jira. Kayaan jechuun jechuun kan maalan jedha bakka waggaa sadii guutuun irratti baay'een jechuun baay'een irratti lafa'ee baay'een irratti hojjedhee keessa koo baay'een dhukkubee. Sijjammaa birriin kun akkuma 120 suni yoo barbaade kuma 60 maaltu hojjenna. Ani abbaa manaa keetiin waan naaf birrii jiru akkaawuntii keetirratti. Siyaa ta'u garuu isaan jechuun inni raafatu akkatti bakka inni raafatu yoo ishee nama irratti hojjettu yeroo isaan akkamitti keessi kee dessi jedha. Homaa gochuun danda'u qaba. Waggaa sadii guutuun irratti jechuun irratti akkamitti irratti baay'ee hojjenni malmaa akkamitti ta'eettidha akkamitti gurgurta. Garuu yaa'u ani rakkoo qabu yaa ta'u bakka garuu waan jechuun danda'an waan tokko dubbadhu waan tokko dubbachuun barbaadu bakka. Homaa gochuun danda'u ani normaalii. Karaa miidiyaa kiyya baay'ee ta'ullee garuu kiyyallee otoo jiraatee ani kan amma jedhu. Ofumaaf normaalii irratti baay'een beekamtu turte. Beekamtullee ta'ee baay'ee keessi kiyya bakka hojjechuu baay'ee barbaada. Natti toluu didee malee waan baay'ee irratti hojjechuu barbaada. Naarsaa jirta adam sanaan dura jechuudha maal naan jette namni baay'inaan sabskraayibii nu godhaa hin jiru. Namni baay'inaan nu ilaalaa hin jiru. Kanaafuu jedhee malee ani gurguri jedhee afaan keessa kiyya keessa wayii. Taadhaa san maal jedhe?
Ani nulaalamaan jiru sammuna kan waan tokko illee jechuun bakka qarshii taargechaa jiru siruma jechuudha. Ta'ullee akka qalbiidhaaf akka ijoolleen nu jedhanii subscribe si godhan jedheetan si godhaniif natti fakkaate. Sirrii amma jechuudha si akka ana waliin hin mari'atiin akkamitti gurgurtaati. Anyways ishi ani amma jechuudha wannan an jedhu tokko jira. Ani si fuuldura taa'ee jira. Yoon balleessa dhiifama naa godha. Namni hin balleessaa. Namni immoo wanta tokko irratti bu'aa yoon qabaanne jechuudha. Kara biraa darbuu qabdanii, hojii hojjechuu qabdanii, ganzaba argachuu qabdanii, jireenyi biyya Itoophiyaa hin beektan. Isin galee hojii kiyya dhiisatan ani chaanaalii kana kan hojjetu. Wanta hundaa dhiisatan chaanaalii kana kan hojjetu. Gizee kiyya westi godhee ture. Gizee kiyya yeroo kiyya irratti hojjechuu hin dandeechaayyuu. Jidduudhaan yeroo gaatoo bakka akka. Anyways bakka ani siyaasa dhiifama naa godhi. Isa kana hordoftoota kabajamtoota keenya amma boontuun jechuudha wanta adda addaa sirreessitutti jechuudha. Minaalbaata haga torban tokko yookaan immoo haga torban lama akkana chaanaaliin na bira taa'uu danda'a hin beekamu. Achiin booda haga sanitti yaada adda addaa jechuudha. Isinillee naa barreechaa koomentiidhaan illee naa barreessaayi. Baay'ee dhiifama guddaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Warreen haga ammaatti na bira dhaabbattaniif warreen haga ammaatti na hordoftan jaallattaniif itaala miidiyaa irratti walaa agarru baay'een isin jaalladha kabajamtoota Didaatiiw. Ani Didaa maqaan koo Didaa chaanaaliin koo Didaatiiw. Ijoolleen baay'ee ammadoo subscribe si godhanii birriin deebistaafi. Akkam? Jechuun amma ijoolleen baay'ee amma karaa boontuutti amma baay'inaan subscribe godhaniif baay'een osoo laalamneef. Ani jechuun fakkeenyaaf yoo akkatti na bira dhaabbatanii yoo na gargaaranii aroon garuu natti haaruu dandeechi boontii jechuudha. Birrii irraa fudhattee beekteeti. Halkan tokkoon subscriberii 50 minaalbaata yoon halkan tokko naakin meeqanii afurqanii shanittu subscriberii 50 nageessa minaalbaata boontuun ishiin ajette dheerannoo jedhu natti haarti garuu ani qaalii namaa cabsuun barbaadu jecha namaa cabsuun barbaadu qaalii seenetan jira. Garuu yoo akka naan jaan hin beeku 50 ta'uu danda'a. Chaanaalii birrii ishee deebisuu danda'a. Subscribe baay'inaan yoo naa godhan yoo shaayirii naa godhan jechuudha. Yoo na bira dhaabbatan Oromoo isin galee Oromoon yeroo ammaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Jechaan qofa sanyii waliin jennu nu wal bira dhaabbannu sabni biraa wal guddistu. Waan inni dhumaa isin gorsu maalidhaa akka saba biraa walaa guddistu. Akka saba biraa jechuudha. Fakkeenya haa taanu ana dhiisaan silaa. Yoo wal gargaartanii sheerii naa gootanii waan ta'an minaalbaata jechuudha. Yaada jiru jechuudha. Koomentii keessa ilaaleetu jechuudha. Normaalii jecha jijjiiruu nan danda'a garuu jechuudha. Waaqni maal naan jedhe aroon anyways yaada kana. Akkamitti jijjiirta bakka beekuun isa garuu ta'ullee bakka ani karaa kootiin homaa waan tokko jechuun danda'u maaliifi ana waliin mari'anne. Kana gochuudhaaf jechuudha. Ana akkana nan godhaa, maal nan godhaa. Qalbiidhaaf mana keessatti na haasa'aa ture. Bakka ani na jibbisiisee jira. Akkatti yuuziin na jibbisiisee akkana ta'e. Ani amma jechuudha. Dhiifama hordoftoota baay'ee dubbisinti baay'iseetan jira. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Akka yuutuubaroota guguddoo biraatti osoo duraanii bee jechuudha viiyuun keenya jechuudha. Subscriberii kara 15,000 12,000 yoo ta'u san jechuudha. Viidiyoo tokkoon jechuudha 20,000 faatu nama ilaala jechuudha. Amma garuu jechuudha gadi bu'ee jira. Inni kun jechuudha keessa koo cabse. Keessi koo cabee jira. Naa xaamti gaddeetan jira. Anyways yoo subscriberii sheerii naa gootan hordoftoota keenya isin bira minaalbaata jechuudha yaada jijjiiruu danda'a hin beekamu. Yoo sheerii naa gootanii subscriberii guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti yoo kaffale jechuudha olaanaa ta'e. Naa isa kana baay'een isin jaalladha isin kabaja. Yoo wanti hunduu carraa isa dhumaa yoo isin hunduu na bira dhaabbattanii na gargaartanii subscriberii gootan jechuudha. Minaalbaata beekamu parsantii 100 keessaa parsantii 20 jechuudha yaada jijjiiruu ni danda'a. Yoo achuma subscriberiin achuma taa'ee garuu umaa gochuu hin danda'u. Addaan ba'uu keenya baay'een isin jaalladha. Itaala miidiyaa irratti ishee argachuu dandeessanii ani garuu
asitti dhaabbatan jira. Nagaan naa jedhaa horaa bulaa ciao isa dhumu. Nama jechuun danda'u nagaan naa ta'a baay'een isin jaalladha. Miidiyaa kiyyaarratti ol agarra jedhee yaada. Baay'een keessan maaliif hin danda'u taaleen maaliif malfachaa hojjettan jechaa jirtanii garuu hin beektanii yaada kiyya maaliif akka maaliif hojjetu ta'ullee warri na jaallattan hundi keessan taala miidiyaa irratti na argachuu dandeessanii garuu didaatii irraanfachuu hin danda'u keessi kiyyaa malee jechuun gizeen hafuurallee baafadhu keessi kiyya na gubachaa jiranna. Kaameraa duubatti didaa wajjin baay'ee gana waan baay'ee haasofnaa ta'ullee garuu nagaan naa ta'a. Yoo waan jedhee walitti deebina jedhee yaada. Nagaan naa jedhaa horaa bulaa qaxalee honke.